Hordoftoota urjii totubee akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'aa wanta gaarii ta'e tokko wanta irraa fayyadame tokko isinis ni fayyadamtan jedhee qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa inni kun illee maal jechuun keessaniin ooluuti. Egaa ka aappii tokkotti fayyadamne bilbila keenya irratti bilbila tokkocha irratti isa gara viidiyoo 6 yookaan 4 yookaan 3 yookaan 2 tafsiisuu akkamitti akka dandeenyu wajjin ilaalaa jirudha. Keessatti iyyuu warroonni YouTube fayyadamtan YouTubeen sa'aatii keessan akkamitti akka isin herreegu akkasumas immoo view baay'ee akkamitti akka argattan karaa salphaa ta'een wajjin ilaalaa jechuudha. Egaa aappicha kana kan argannu Play Store keessatti jechuudha. Play Store keessa erga aappii kana gadi buufanne booda immoo bilbila tokkocha irratti kan qara muuziqaa tokko yookaan viidiyoo tokko tafsiifnu har'a immoo viidiyoo 4 yookaan viidiyoo 5 viidiyoo 6 tafsiisuu dandeenya jechuudha. Egaa ka warroonni akka carraa bilbila hedduu qabdan yeroo gabaabaa keessatti bilbila tokko irratti viidiyoo 6 yeroo tafsiiftan bilbila 4 5 yoo qabaattan yookaan bilbila 2 3 yeroo qabaattan 3 yeroo qabaattan gabaabumatti bilbila 3 irratti yeroo viidiyoo 18 fayyadamuu dandeessan jechuudha. Tokko irratti 6 yoo ta'e 2 irratti 12 3 irratti immoo 18 jechuudha. Viidiyoo 18 yeroo tokko bilbila 3 irratti al takkatti yeroo fayyadamtan sa'aatii tokko yeroo fayyadamne sa'aatii 18 arganneerra jechuudha. Egaa ka karaa gabaabaa ta'een itti fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti YouTube keessan watch hour akkamitti akka ittiin guuttattan akkasumas immoo view akkamitti akka ittiin baay'iftan aappicha gadi buusuudhaan wajjin ilaalla jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha. Warroonni channel kootiif haarawaa taatan channeliin koo urjii totubee jedhama. Miseensa keenya ta'uudhaan nu hordofaa. Akkasuma immoo yeroo isinitti akkuma koo irraa fayyadamtan nama biraaf share gochuudhaan namni biraallee akka itti fayyadamu taasisaa isiniin jecha yeroo baay'ee yeroo ilaaltan playlist irratti hidhanii namoonni bilbila tokko qabu viidiyoo tokko tafsiisa jechuudha. Amma immoo viidiyoon takkatti bilbila tokko birratti gara viidiyoo 6 tafsiisuu dandeenya jechuudha. Neetworkii gahaa qaba taanaan viidiyoo 6 tafsiisuu hin dandeenya. Yoo neetworkiin keenya immoo dadhabaa ta'e viidiyoo 2 hamma 3 hamma 4 tafsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isteeppii isaatiin wajjin ilaalla. Turtii gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa na hordofaa irraa fayyadamtuu hin dandeessan isiniin jedha yeroo hamma dhumaatti na hordoftani turtii gaarii isiniif haa ta'u gara aappichaattan isin dabarsa. Egaa gara aappichaatti yeroo dabarre jennu akkuma reefisiniif ibsuu yaaletti aappii baay'ee namatti tolu jechuudha. Keessatti warroota YouTube fayyadamuuf, warroota sa'aatii barbaaduuf, warroota view barbaaduuf isa baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Isa kanas kan argannu aappicha kanas kan argannu Play Store keessa seentan jechuudha. Play Store keessa al tokko ni seentanii Play Store keessa al tokko seenne ergasii booda mootiyyuu maal jettanii itti barreessitan jechuudha. Multi view browsers jettanii itti barreessitan jechuudha. Ani itti barreessee waan jiruuf akkasuma mootiyyuu banadhee waan jiruudhaaf anaan maal jechaa jira jechuudha. Open jechaa jira jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma ilaaltan anaan open naan jira jechuudha. Inni kan ammoo isa kanaadha jechuudha kan nuti barbaannu. Namoota 100,000 ol kan ta'an download godhatanii jiran jechuudha. Yoo ilaaltan jettani aappii baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Isa baay'ee gaarii ta'edha. Isa sa'aatii sirriitti namaa herreeguu danda'u jechuudha. Egaa bilbila tokko irratti isa 6 yeroo bantan akkasuma 4 banuu dandeessanii 3 banuu dandeessanii sa'aatii keessan baay'ee isin herreeguu danda'u jechuudha. Warroonni bilbila garagaraa qabdan yookaan immoo guruuppii gootanii al tokkotti nama tokkoof viidiyoo 6 ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa kanaafuu isin open jettanii seentan jechuudha. Isiniif bane an open jedheen seena wanta naaf banee jiruuf jechuudha. Erga open jedhee seentanii bifuma kanaan isiniif jechuudha. Forosii tokko wanta inni barbaachisu tokko hin jiru jechuudha. Egaa mataa gubbaarratti akkuma argitan sarara 3 mataa gubbaa jirtu sana sarara 3 mataa gubbaatti argitan kana yeroo ilaaltanii jettan isa maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Al tokkoon tuqaastanii erga tuqaastanii booda mootiyyuu akkuma argitanitti inni kun isa tokkodha. Inni kun immoo 3 inni kun 4 jechuudha. Kan dhumarraa kun mootiyyuu viidiyoo 6 tafsiisuu dandeessan jechuudha. Kan jalqaba irratti isa tokko tafsiiftanii kan lammaffaa irratti 3 tafsiiftanii kan sadaffaa irratti immoo 4 kan dhumaa kana irratti viidiyoo 6 al takka tafsiisuu dandeessan jechuudha. Egaa inni bira asirratti dhooftanii yeroo biraa isin agarsiisa.
asirratti dhooftanii seenuu dandeessan jechuudha. Asirratti immoo sekendii meeqaaf akkasin fayyadu sekendii 30 booda akka ofuma isaatti taphatu gochuu dandeessan isiniin jedha. Okkana hordofaa. Egaa bifa kana yoo seentan nama 3 irratti dha'ee kan 3 sunni maal gaafata jechuudha. Iddoo sign in jechuudha. Inni kun illee jalqaba sign in jedha jechuudha. Ergasii ani immoo email kootti barreessin ture. Amma immoo maal gaafata jechuudha. Password na gaafata jechuudha. Egaa password kootti barreessa jechuudha. Erga password kootti barreesse booda immoo maal jedhaani next jedhaan jechuudha. Okay. Password keessa yoo kan jijjiirtan taate isiniif hima jechuudha inni qajeelumatti. Okay, akkuma argitanitti isa jalqabaa kana irratti maal ta'e jechuudha fudhatee jira jechuudha. Kan jalqabaa kun fudhatee jira. Isa lammaffaa kanas immoo isa lammaffaa kanallee akkuma argitanii isa lammaffaan kun illee maal naan jedhaa jira jechuudha. Saayiniin godhinaan jechaa jira jechuudha. Maaliif akka waan bilbila garagaraa ta'e irratti fayyadamaa akka jirudha jechuudha. Egaa ka isa jalqabaa isa lammaffaa kana irratti illee maalan godha al tokko saayiniin jedheen seena jechuudha. Saayiniin jedhee waan seeneef isa immoo jalqabaa sana waan jalqaba irratti baneef ammallee kanaan naaf dhufee jira. Rakkoon qabu bifa kanaan erga naaf bane rakkisu jechuudha. Amma isa sadaffaa kanallee maalan godha dhaqeen tuqaasaa jechuudha. Akkuma argitan isa sadaffaa kanallee nan tuqaasa jechuudha. Emailii tokkoon isa barbaade taasisuu dandeessa jechuudha. Jalqabuma emailii bichaa fi password tokkoon banuu dandeessa jechuudha. Passworddumaaf emailii qara bilbila keessaniin googiliidhaan bantanii itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Egaa ka isa kanallee maalan jedhaani saayiniin jedhee seena jechuudha. Ergan saayiniin jedhee kan jalqabaa sana waan guutee jiruuf ofuma asitti naaf fida jechuudha. Ofuma asitti naaf fida jechuudha. Egaa akkuma argitanitti amma asirratti sadeen irrattuu naaf galchee jira jechuudha. Sadeen irratti naaf fidee jira yoo ilaaltan jettan jalqaba irratti illee okay akkuma argitan jalqaba irratti naaf fidee jira jechuudha. Isuma kan ammallee naaf deebisee isuma itti guute kana jechuudha. Egaa asirratti erga bifa kanaan nu fide amma maal jennaani YouTube keenya sana itti barreessina jechuudha. Dura www.youtube.com jennee itti barreessina jechuudha. Akkuma argitan iddoo search kanarratti jechuudha. Yoo ilaaltan jechuudha iddoo kanarratti bakka 3 isiniif kennee jira asirratti ni barreessan jechuudha. Erga akkasitti barreessitanii booda immoo bifa kanaan isiniif fida jechuudha. Akkuma argitan YouTube jedhee isinii dhufa jechuudha. Yoo na hordoftan akka itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. YouTube jedhee isinii dhufa jechuudha. Isin maal gootan isa kana dhooftan jechuudha. Isa kana al tokkoon tuqaastan jechuudha. YouTube kan jedhu kana al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga bifa kanaan isinii fide immoo YouTube kana erga isinii fide maal gootanii bilbila isin irratti bantan kan irratti bilbilli isin YouTubein keessan bilbila biraarra yoo jiraate rakkoo hin qabu. Asitti iddoo search kanatti fiddanii iddoo search kanarratti fiddanii maal barreessitanii maqaa YouTube keessanii sana barreessitanii jechuudha. Iddoo search kanarratti yeroo barreessu kan koo jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti barreessee ilaaluu waan barbaadu fi al tokko nan tuqaasa. Ergan tuqaasee booda urjii YouTube jedhee irratti dhayaa jechuudha. Egaa akkuma argitanitti yeroo isa kana tuqaasee jedhu maal ta'ee jira jechuudha. Urjii YouTube kan jedhu YouTubein koo naa dhufee jira jechuudha. Egaa anis maalan godharee YouTube koo kana al tokko nan dhayaa jechuudha. YouTube koo kana al tokko ergan dhahee booda immoo akkuma argitanitti naaf fidee jira qajeelumatti. Ergasii immoo playlist keessatti hidhattanii qabdan waan ta'eef playlist warroonni beektan bilbila keessan playlist viidiyoo garagaraa hedduu waan qabdaniif achirratti hiitanii jirtanii playlist kan jedhu kana dhooftanii jechuudha. Erga playlist dhooftanii booda jalarraa ol harkiftan jechuudha. Anama fakkeenyaaf asitti viidiyoo 10 qaba asitti 15 qaba jedha. Anama maalin godhaa kan 10 kanan dhaa jechuudha. Isa sadeen irratti iyyuu
isuma kana dhooftan jechuudha al tokko. Kan kudhanii kanan dhaha. Okay, akkuma argitanitti viidiyoo kudhanii kana maalan godha erga kana naa fide booda isa iddoo tanarratti nan dhaha jechuudha. Iddoo tan ergan dhahee inni ni jalqaba. Akkuma argitanitti viidiyoochi ni jalqaba jechuudha. Erga jalqabee booda immoo maal gootanii jidduu ni dhaabdan jechuudha. Ni dhaabdanii. Okay, ni dhaabdan jechuudha. Erga isa dhaabdanii booda ammas maal gootanii sadeen san gizum tokko tabsiisu wanta barbaannuuf jechuudha. Kan lammaffaa kanatti illee ni dabartanii jechuudha. Kan lammaffaa kanatti illee maal gootanii ni dabartanii jechuudha. Yookaan immoo karaa tokkoon karaa gabaabaa ta'eedhaan pilaas kan jedhu kanas dha'uu hin dandeessani. Asittis barreessuu hin dandeessani. Isa pilaas jedhu kanallee dha'uu hin dandeessan jalanatti jechuudha. Pilaas kan jedhu kana yeroo dhoofne asirraa viidiyoo sadeen qaba waan ta'eedhaaf tokko dhumatee jira. Isa akkuma argitan kanatti lama kan jedhu kanan dha'a jechuudha. Kan tokkoffaa dhumatee jira waan ta'eedhaaf. Asittis maal jedheen barreessaa www.youtube.com kan jedhu kana maalan godha ittan barreessa al tokko nan dha'a jechuudha. Ergas akkuma reefu isinitti agarsiise YouTube kan jettu kana asitti kan isin ibsu tana maal gootanii al tokko dhooftan jechuudha. Al tokko dhooftanii erga dhooftanii ammallee bifa kanaadhaan isinii fide jechuudha. Akkuma argitanitti YouTube jedhee iddoo sarchi kana isinii fide jechuudha. Iddoo sarchi kana yoo dhooftanii ammas ittan barreessa jechuudha. Urjii totuuf jedhee isuma kiyya sana jechuudha. Ammallee bifa kanaan urjii totuuf jedhee waan naa fideef al tokko maalan godha nan dha'a jechuudha. Isa profaayilii kiyya kana jechuudha. Ergan dha'e ammallee eessan deema jechuudha. Playlistii keessan dhaqa jechuudha. Akkuma argitan playlistii seena jechuudha. Ani playlistii keessatti waan hidhee qabuuf jechuudha. Isiyoo playlistii keessan qabaanne bakka tokkotti hiitanii akkasitti fayyadamuu hin dandeessan isiniin jedha. Isa al tokko playlistii ergan dhahee duratti illee isuma kanaadhaan kanan fudhadhe jechuudha. Yoo argitan isa kana jechuudha. Isa viidiyoo 10 qabu kana playlistii keessa isuma kanan fudhee ammallee akka daqiiqaa wajjin naaf deemuuf maal gochuun qaba jechuudha. Isuma fudhachuun qabaa jechuudha. Isa maalan godha al tokko nan dha'a jechuudha. Erga al tokko dhahee ammas immoo maalan godha jechuudha. Nan jalqabsiisaa jechuudha viidiyoo kana. Yoo ilaaltan iddoo diimaa kana yoo ilaaltan ishee kana jechuudha. Nan tuqaasa. Okay, isa diimaa kana yoon tuqaase innis maal ta'a jechuudha. Ni jalqabaa jechuudha akkuma argitanitti. Ergani jalqabe maalan godhan mallee al tokko nan dhaaba jechuudha. Meeqa godhee rangamma 3 jechuudha. Viidiyoo 3 jalqabsiisee jira, viidiyoo 2 jalqabsiisee jira jechuudha dhiifama. Isa daffaallee maalan godha pilaas kan jettu kan dakanaa kanaan dhaha kinoo lammaffaa xumurteertaadha. 3 kan jedhu sanan dhaqeedha jechuudha. 3 kan jedhu sanallee ergan dha'ee booda iddoo sarchi kanarratti akkuma argitan iddoo sarchi kanarratti maalan godha nan barreessa jechuudha ammallee. www jedhee nanti barreessa jechuudha. Yoo takkatti barreessan inni ofumaan isinii dhufa jechuudha. www.youtube.com kan jedhu kan ammas nan tuqaasa. Ergan tuqaase booda immoo ammallee YouTube kan jedhu kana maal gootanii iddoo YouTube jedhu kana dhooftan jechuudha. Ammallee YouTube kan jedhu kana nan dhaha. Okay, YouTube kan jedhu kana ergan dhahee ammallee maal naaf fidee jira jechuudha. Iddoo sarchii naaf fidee jechuudha. Akkuma argitanitti mataa gubbaatti iddoo sarchii kana naaf fidee waan jiruuf iddoo sarchii kana irratti maalan godha nan barreessa jechuudha ammallee. Okay, iddoo sarchii kana irratti ammallee urjii totuuf jedheen barreessa jechuudha. YouTube makan koo jechuudha. Viidiyoo meeqaffaadha? Sadaffaadha jechuudha. Okay, ammallee profaayiliin kiyya waan dhufeef isan dhaha. Ergas ammallee playlistii keessan seenaa. Ergas ammallee kama reefu sana kama 10 qabu sanan maal godha jechuudha. Kama 10 sanan dhaha jechuudha. Maaliif sa'aatii tokko akka dhumatuuf jechuudha. Okay, isa al tokko nan tuqaasa. Ergan tuqaase ammallee nan jalqabsiisa jechuudha. Please فيه boots. Okay, ارجع jalqabe Please تبي هالريلز اطلب الحين. Ergasii kinoo bifa kanaa isinii fide jechuudha. Akkanatti bifa kanaan ergasii fide booda mootiyyuu mara isaa giza tokko tabsiisuudhaaf mataa gubbaa ishee jirtu tana maal gootanii ishee dhooftan jechuudha. Al tokko sadeen isaayyuu qixuma tokko tabsiisuudhaaf yeroo barbaadanitti jechuudha.
isa san hin dhooftu. Okay, as dhuftanii iddoo 3 jenne irratti dhoofne sana irratti bifa kanaan amma isinii fide jechuudha. Akkuma argitan akkuma ilaalaa jirtanitti bifa kanaan isinii fide jira jechuudha. Inni kun amma lamarratti hin jechuudha. Maaliif lamarratti ani duratti 3 irratti waan guutu amma arguma ilaaltan jechuudha. Viidiyoon lamaan kun iyyuu inni dubbachaa jira jechuudha. Qixuma tokko haasaa, qixuma tokko naaf herreega jechuudha. Akkuma argitanitti yoo ilaaltan amma immoo dhaqee ammallee isa kanarratti isa 3 kanarratti isa 4 kanarratti yoon tuqaase isa 4 kanan tuqaasa jechuudha. Akkuma argitanitti isa 4 kanarratti yoon tuqaase 4 ta'ee dhufaa jechuudha. Okay, isa baay'ee namatti tolu jechuudha. An duratti meeqan guute? 3 kan guute jechuudha. 3 guute sunniin kan dhufanii jiran. Gijuma takka jira jechuudha 3 sunniin. Amma immoo isa kanantu yeroo ilaaltan 3 kunniin iyyuu gijuma tokko jalqabaa jira. Garraa kanarratti kun 1 2 3 ani 4 tuqa waan ta'eef 4 kanallee asitti ati www jettee itti barreessuu dandeessa jechuudha. www.youtube.com jettee itti barreessite kan afuraffaa sanillee itti guutuu dandeessa. Hamma 6 jedhan deemuu dandeessan. Isin asirraa kan hafe itti xumuruu dandeessan. Ammallee YouTube kan jedhu sanan dhaha. Akkuma ilaalaa jirtan viidiyoon 3 bilbila tokkocha irratti hojjetaa jira jechuudha. Hamma viidiyoo 6 hojjisiisuu ni dandeenya isiniin jedha. Okay, isinitti waan hin dheeranneef dhafe malee hamma 6 iyyuu agarsiisanitti himuu nan danda'a jechuudha. Isin immoo erga hamma kana argitanii kaan ofii keessanii yaaltanii irraan ba'uu hin dandeessan jechuudha. Baay'ee nama fayyada jechuudha. Gizuma tokkotti viidiyoo 3 4 viidiyoo 6 itti fayyadamna jechuudha. Akkuma argitan ammallee iddoo search kanarratti nan tuqaasa. Yeroon tuqaasee jedhutti viidiyoo koonti barreessa jechuudha. Urjii itoo tuub jedhee yoon itti barreesse search godha jechuudha. Okay, isa search ergan godhee bifa kanaan naaf jechuudha. Amma YouTube kiyya isa 3 kunneen naasa'aa jirani akkuma ilaaltanitti jechuudha. Garuu waliin eeguun dirqama keessan jechuudha. Gija tokko jalqabuudhaaf waliin eeguun isin barbaachisa jechuudha. Kinoo isa 10ffaa kanarratti hin dhaanu malee maaliif duratti illee 10 irratti waan jalqabeef isa kanan dha jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanitti isa 4 kun iyyuu gisuma tokko jalqabee gisuma tokko isiniif akka xumuru gochuu qabdan jechuudha. Amma yoo ilaalaa jiraattan viidiyoon 4 kun gisuma takkatti kan haasa'aa jirudha jechuudha. 1 2 ni haasaara, 3 ni haasaara, kan 4ffaallee amma ni jalqabaa jechuudha. Keessattuu roon sa'aatiin keessan sa'aatii hin guuttanne karaa kanaan sa'aatii keessan itti fayyadamuu dandeessan isiniin jedha. Isa baay'ee gaarii namatti ta'edha jechuudha. Isa baay'ee itti fayyadamuu dandeessanidha. Anis irraa fayyadameera. Isinis immoo fayyadamaa akka taatanidha jechuudha. Maaliif sa'aatiin keenya nan guunne jechuu hin dandeessu jechuudha. Nama hedduun fa'a nama 5 6 gurmooftee walitti dabalamuu hin dandeessu jechuudha. Isa haasa'u kanallee immoo sagalee isaa dhaamsuu hin dandeessa. Akkuma fakkeenyaaf mataa gubbaa kun amma sagaleen saalentii ta'eera jechuudha. Kanas immoo tijuu sagalee isaa dhaamsuun hin danda'ama jechuudha. Sagalee isaa dhaamsanii akka gisa takka bichaa dhaggeeffattan ta'uu hin danda'a. Egaa kana fakkaata. 1 2 3 4 arfan kunniin biyya tokko jechuudha. Kanaaf viidiyoon kun yoo isin tole share like gochuudhaan namoota birootif akka dabarsitanii itti fayyadaman isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadha. 1 2 3 arfan kun biyya tokko isaa jira. Hamma 6 hojjechuu danda'a jechuudha. Baay'ee isin jaaladha. Isin kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akkuma fayyadamtan na biroos akka itti fayyadamu isiniin jedha. Jabaadha. Keenyaaf iddoo